sagantaa xixiqqootti ilaalina. Waa'ee rabbii bakka itti dhageessan, waa'ee rabbii itti sodaatan bakka itti dhageessan waan xixiqqoo miti. Waanuma rabbi subhaanahu wa ta'ala nama laaffisee fidu karaa kana miila isaa haasee qalbii isaa walii qabatee dhufu. Kanaafuu alhamdulillahi irra deddeebifadha. Alhamdulillahi tunuu alhamdulillah biraa feeti. Akkasii hin dhumtu jaaniba maaliif wal jala deemte? Kanaas arraba kee sii tolchee rabbii keetiif subhaanahu wa ta'ala galata dhaquun galata biraa feeti seenu. Kanaafuu jaan hin dhumtu. Rabbumaan subhaanahu wa ta'ala nurraa qebe. Waan hin jedhu illee qabu. Isin arguu isinii wajjumaan jira. Isin arguun kunuu guyyuu nutiif gammachuu nu hanna. Maaliif guyyaa seentaniirraa hanga simannaa kanatti dhuftanitti isinumaa hojii jiru. Kanaaf jecha isiniif toltee waan isinirraa barbaadan san argatanii asii bahuu keessan nutiif gammachuu guddaadha. Akka barsiisaatti jaala waan guddaa waan ati argattu kafaltiitii kan kanaan nama fakkaatu. Nama fakkaatu. Harkaa fi miilaa fi fuula qabuu miti. Kan nama fakkaatu, nama dhugaa, kan namaaf yaadu, akka namaatti yaadu, san si keessa sirraa fudhatee bahuu danda'uun waan kanarra guddaan hin jiru. Hawaasaaf yaadu, haadha abbaa isaatiif yaadu, ifiif yaadu. Namni na ifiif hin yaadne faayidaan qabuuf beeka. Ifii isaatiif hin yaadne. Rabbii subhaanahu wa ta'ala amaanaa isa bira kaayesanii kan cinqabne kan yaadne faayidaa qabu. Kan ifiif hin taane namaafis hin ta'u. Dura eenyu if dura jira? Sii jira iflaan. Dura iflaan. Nama ifiif ta'eeti namaafis ta'e. Kan ifiif faayidaa qabu hawaasaafis faayidaa qabu. Kanaaf jecha akka barsiisaatti nama fakkaatu. Furuftaan isaatis kan namaa hate. Haalli isaatis kan namaa hate. Nama dhugaasa bu'uurraa argatte. Kanarra guddaa waan takka hin jiru jechuudha. Goo akkanatti isin argine ni gammada jechuudha. Waa'ee itti yaadnee itti lafaan san oguu irraa arganne ni gammada. Gammachuun dhugaasa san. Boruus oguu baatanii alhamdulillah ammoo bikkuma itti sossootellee nama dhabu. Barsiisaa ta'uu maaliitiif irra beekan? Bikkaan itti dhaqe. Amma ni sodaadhaa'u bika takka tokko dhaquu. Farmaasii dheenaan ijoollee teenyaa jirti. Barsiisaan ajjatti ni rifan. Nama gurguddaa ta'anii kanarra anaa xiqqaa ta'a bikkatti. Bika takka tokko akkasumatti ta'a. Nama gurguddaa maashaallah. Hawaasa keessatti nama faayidaa qabu. Nama qabeenya qabu ta'anii. Maashaallah ni gammadda akkasitti. Hospitaala oguun dhaqadhe ni rifan. Dheenaa xaabee oguun dhaqadhe. Tokko achitti haalaa fi dheetiin argama. Hojiidhaaf dheenaa binitis astamaarii taatee eeguu dheete bika saditti hooggansa ta'ee namni dalagu jiru san barsiisaa buusiin jedhe maashaallah. Waan si dhagayu san kan dhugaa san nama itti dhiyaate sanii beeka jechuudha. Kanaaf jecha nuti gammachuun keessan isin waan itti laffaatan, waan irratti laffaatan, waan hawaasni isinirra laffe, waan haadhaa fi abbaan isinirra lafeessan guutumatti irraa faayidaa si irraa argata. Gizee san gammachuu dhugaatii mitiif jechuudha. Kanaaf jecha waa takka illee isinirraa feetu. Maal feete? Waa'ee itti dhuftan san guuttattanii ugguu baatan nu biratti waan nu ta'u hafalatanii jirtan. Waa takka illee isinirraa qabu. Hoon taane hoo isinirraa qabne ni gaafanna qorus isin gaafa. Isinin laffaanii hawaasni isinitti laffe'ee haadhaa fi abbaan isinin laffaatee oo kashlabbee taatanii khasaaraa taatan. Ni isin gaafanna bika isin gaafannutti qabna nutis. Karraa kanaa miti bika isin gaafatu qaba. Maaliif laffaatiin keenya akka bilaash taatu feetu jechuudha. Kanaaf jecha waan dandeenyu hundaa'u isin bira isin cinaa jira jechuudha. Isin cinaa jira. Gizee feetan hundaa'u yeroo feetan hundaa'u jechuudha. Nuti biratti hulaan keenya banaadha zaatii dhabe afur. Allahu Akbar. Kanaaf jecha maal isinirraa fedhu akka itti fayyadamtanii hawaasaa fi sifii keessaniif faayidaa irraa argatta jechuudha. Kanaaf jecha namni muslimaa namni islaama ta'e namuma faayidaa qabu.
Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan faayidaan qabne nuumi. Faayidaa wajji si uume jechuudha. Bilaash si uume. Waan bilaash hin uumamne hoo waan sirraa eegamu san guutachuu qabda. Guutachuu qabda. Kanaaf guyyuu ni jaawwisee barsiisa. Aqliin asirra Rabbiin si haaye kana nam tokko illee beeku. Saayinsii jettanii miti. Saayinsiin amma jirtu. Sammuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si uume kana gatiisi hanqam jirti dandeettiisi ammallee hin beeku. Saayinsiin amma bikamee gadi dheeyitee jettu jirtan. Hin beekamtu. Maaliif? Subhaanahu wa ta'ala huwa alladhii khalaqaha. Rabbiin uumaan isaa tokko ahsan waa'ee hundaa'uu gizee guuttatee uumata. Uumaan sammuu kanaatis akkasi. Waan hundaa'uu danda'e lakkuma itti dhaleetiin ballachaa deemti. Lakkuma itti dhaleetiin maal ta'a? Ballachaa deemti. Dandeettii isaa ida'aa dabalaa deemti malee sirraa gabbu'aa deemti. Namni akkas yaaba akka miimoorii moobaayilii keetiitii miti. Akka miimoorii kompiitarii keetiitii miti. Lakkuma itti hidhaateen kaguutu jechuudha. Akkasii miti. Sammuun namaa kun lakkuma itti laffaatiin maal ta'aa deemti? Ballachaa deemti. Fudhachaa deemti. Mijjaawaa deemti. Akkas subhaanallah. Waan duraan jaansi saayinsii nama jijjiiramu jirti. Lakkuma sammuu laaltooni duraan maal jaala? Waan haaree barachuun lakkuma umriin deemteen taaba jaala. Akkasii miti. Namni itti lafaa dhufe san hidhaataa deemu, dabalataa deemu. Dabalataa deemu. Keessaa xiqqoo takka isin himeetiin fidadha sagantaa hiyyaa.